Odujom Motuman naannoo Amaaraa walitti bu'iinsa sanbata xiqqaa eegalee kibba Tigraayitti mudate ifachuudhaan uummata kiyyarratti weerarrii banameera jechuudhaan himate. Maallaqa seeraan alaa fudhatamee parsantaa 95 deebisuu baankiin daldala Itoophiyaa beeksise. Bokkaachimam United Arab Emirates Roben namootiin 18 lubbuun darbuun dhagahame. Argafuuni akka jirtu kamtuuta daawwattoota keenya televiziyoonii Walee Firaati oduuwwan galgala kanaaf qindeeffannee siditti hima. Oduu faana ana Boomaa Qaasooti amma oduu bal'inatti dabara. Mootummaan naannoo Amaaraa walitti bu'iinsa sanbata xiqqaa eegalee kibba Tigraayitti mudate ifachuudhaan uummata kiyyarratti weerarrii banameera jechuudhaan himateeti jira. Pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ammoo diinonni nagaa jibban walitti bu'iinsa kakkaasuudhaaf yaalaa jiranitti jiru. Boromashii bal'insaa qindeesseera. Jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin waliigalteen Pretoria haga mallatteeffamee hardha guyyoota 532 lakkoofsiisee jira. Waliigalteen sun mootummaa federaalaatii fi humnoota naannoo Tigraay bulchaa turan TPLF gidduutti diinummaa ganna lamaaf ture dhaabsisee ture. Eegasiin asii hariiroon mootummaa federaalaatii fi TPLF gidduu jiru sadarkaa kanaan dura eeggamaa hin turreeni jijjiiramuudhaan nagaan waaraan hawaasaaf bu'ee akka ture ni yaadatama. Haa ta'uutii garuu mootummaan naannoo Amaaraa hardha yeroo jalqabaatiif ibsa rifaasaa baaseen TPLF yeroo afraffaa fi waraanatti deebi'uu isaa ifoomsee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa hardhaa Ebla 17 2024 baaseen dogoggora seenaa keessarraa barachuu kan hin dandeenye TPLF waliigaltee Pretoria guutumaan guututti cabsuudhaan yeroo afraffaadhaa fi uummata keenya irratti weerara banee jira jechuudhaan ifoomsee jira. Ibsi kun sababa dhuma torbaan dabarte kana keessa bakkeewwan falmisiisoo ta'an naannoo raayyaatti walitti dhukaasni guyyootaa fi tureen duuba magaalota humni raayyaa fi akkanuma lammoo poolisiin federaalaa naannaa magaalaa ammoo humnoonni TPLF galuun isaanii eega ifoomsameen duubaadha. Bulchiinsi naannoo Amaaraa akka jedhetti TPLF naannolee akka raayyaa Lamaxaa, raayyaa Baallaa, Ofillaa, Korom akkanuma lammoo zaataa weeraruu ibsuudhaan uummanni naannichaa ammoo mootummaan federaalaa fi hawaasni idila addunyaa gocha kana akka dhaabsisanii fi waamicha dhiyeessee jira. Itti aanaan bulchaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradan ammoo ibsa kaleessa kenneeni aanaalee kibba Tigraay fi Tsallamtii keessatti bulchiinsaawwan naannoo Amaaraa diriirfamanii turan diiguudhaa fi mootummaan federaalaa fi bulchiinsi yeroo naannichaa jidduu waliigalteerra akka gahanii turan ibsee ture. Gaaffiin eenyummaa kan irratti ka'aa turee fi atoo waraanni kaabaa Itoophiyaa hin jalqabiniin dura bakkeewwan naannoo Tigraay jala waggoota 30 fi bulaa turan hundi isaaniitu humnoota naannoo Amaaraa jala galanii akka turanis ni yaadatama. Kanaan dura ammoo mootummaan federaalaa lammiileen bakkeewwan falmisiisoo ta'an irraa buqqifaman akka deebi'anii fi bulchiinsa ofii isaanii akka diriirfataniif yeroo itti aanutti murtee uummataa gaggeessuudhaa fi gaaffiin naaf mala jedhu karaa san qofaan deebii akka argatu ibsi akka tures ni yaadatama. Jeneraal Taaddasaa Warradaan ammoo ibsa kenne keessatti gareewwan hidhatan bakkeewwan kanneen keessaa socho'an hidhannoo akka hiikkatan akka taasifamu himuudhaan murtee mootummaan federaalaa bakkeewwan falmisiisoo ta'anii fi riferendumiin uummataan gaggeeffama jedhee ejjannoo bulchiinsa yeroo ka mootummaa naannoo Tigraay waliin akka walitti hin dhumnes ifoomsee jira. Pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan ammoo ibsa kaleessa karaa miidiyaa dhuunfaa isaanii baasaniin diinonni waliigaltee nageenya Pretoria walitti bu'iinsa uumuudhaaf yaalaa jiru jechuudhaan barreessee ture. Pirezidaanti Geetaachoo Raddaan kana ka jedhan ammoo taateen dhiyoo kana kibba Tigraay naannoo raayyaa Lamaxaatti uumame yennaa miidiyaaleen gabaasaniin duubaadha. Kibba Tigraay naannolee daangaa falmisiisoo naannoo Amaaraatiin wal qoodanii fi waggoota 30 ammoo naannoo Tigraay jalatti bulaa turte raayyaa Lamaxaatti sanbata diqqaa darre kana walitti bu'iinsi meeshaa waraanaatiin deeggarame mudatee akka ture BBC afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigraay fi akkanumallee ammoo Addis Standard afaanota lamaan jiraattotaa fi aangawoota mootummaa wabeeffachuudhaan gabaasii akka tures ni yaadatama. Kana hordofuudhaan ammoo pirezidaantiin yeroo bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan yaada karaa miidiyaa hawaasaa isaaniitiin dabarsaniin taateen Tigraay gara kibbaa fi naannolee Tigraay biroo humnaan dhuunfataman keessatti raawwatamaa jiru mootummaa federaalaa bulchiinsa yeroo Tigraay fi akkanumallee ammoo naannoo Amaaraa jidduutti illee wal dhabdee kan uumeemutu jechuudhaan ibsanii turan. Waan kana ammoo raawwataa jira ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaan humna yookiin ammoo diina waliigaltee nagaa Pretoria taa jedhan malee garuu ammoo obbo Geetaachoon diina waliigaltee Pretoria jedhan kana ifatti maqaa isaanii hin ifoomsine. Qaamoleen wal dhabdee kana jalqabanis ammoo warra waliigaltee nagaa jibbanii fi hariiroo gaarii waliigaltee Pretoriaattiin taasifamaa jiru jeequu fi warra kaayeffatan jechuudhaan barreesseeti ture.
Maallaqaa seeraan alaa fudhatamee parsantaa 95 deebisuu baankiin daldalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Maallaqa seeraan alaa fudhatamee parsantaa 95 deebisuu baankichi beeksisuudhaan maallaqa seeraan alaa fudhatame kana dhibbeentaa 95 deebisuu isaatii baankiin daldala Itoophiyaa kan beeksise. Rakkoo siisteemaa bittootessa 7 bara 2016 mudateen birriin miiliyoona 801 fi 417 fi 747 fi tuqaa 8 seeraan alaa fudhatamee baankichi beeksisuudhaan haaluma kanaan maallaqa seeraan alaa fudhatame keessaa birriin miiliyoona 762 fi 941 fi 341 deebisuus eereeti jira. Kunis maallaqa deeffamuu qabu keessaa dhibbeentaa 95 ta'uu eeruudhaan kanaaf birrii miiliyoona 38 fi 474,938 hojii deebisuu akka itti fufu ragaan baankicharraati argame ni mul'isa. Weerarri koleeraa baatiiwwan 20 darban keessa Itoophiyaa mudate seenaa biyyattii keessatti isa guddaa ta'uu dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsee jira. Dhaabbanni nyaata addunyaa Itoophiyaatti sodaan beelaa jiraachuu eeruun gargaarsi namoomaa hatattamaa godhamuu akka qabus gaafateetti jira. Kennaa Darajjee bal'inaa qabdi. Dhaabbanni fayyaa addunyaa weerarri koleeraa baatiiwwan 20 darban keessatti Itoophiyaatti mudate seenaa biyyattii keessatti isa guddaadha jedhe. Dhaabbatichi biyyattii keessaa aanaalee 54 kan naannolee biyyattii 8 keessatti namoonni 41,000 ol vaayirasichaan qabamaniiru jedhe. Kun immoo seenaa Itoophiyaa keessatti weerara koleeraa isa guddaa ta'a jedhame. Dabalataan lammiileen miiliyoona 1.1 ta'an malaariyaadhaaf saaxilamuu dhaabbatichi beeksisee jira. Weerarri malaariyaa bara 2023tti namoota miiliyoona 4 ol qabu gabaafamee kan ture yoo ta'u garuu lakkoofsi kun barana jijjiirama olaanaadhaan gadi bu'uullee dhaabbanni fayyaa addunyaa ifoomseera. Kanaan alatti bara 2024 amma keessa jirru kana qofa aanaalee 100 ol keessatti namoonni 15,000 ol dhukkuba busaatiin qabamaniiru. Weerarri kun naannoo namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman tajaajila fayyaa barbaachisaa ta'e argachuu hin dandeenyetti mul'achuun garuu yaaddoo itti ta'uu dhaabbanni fayyaa addunyaa gabaaseera. Dabalataan gogiinsi lolaa fi dhiibbaan jijjiirama qilleensaa haala kana daran hammeessaa jira jechuun gabaasichi ifoomseera. Balaa kana qolachuuf haga ammaatti doolaara Ameerikaa miiliyoona 187 barbaachisu keessaa 400 qofa argachuullee ifoomseera. Oduu walqabateen dhaabbanni nyaata addunyaa Itoophiyaatti sodaan beelaa jiraachuu eeruun gargaarsi namoomaa hatattamaa akka godhamu gaafateera. Itti aanaan daayireektara dhaabbata nyaata addunyaa Mikaa'el Riyaan gaagamni namoomaa cimaan jiraachuu eeruun gargaarsa namoomaa idil addunyaa hatattamaa akka taasifamu gaafateera. Mikaa'el Riyaan kana kan jedhan marii olaanaa rakkoo gaaga'ama namoomaa irratti eebila 16 2024 Itoophiyaatti gaggeeffame irrattidha. Mikaa'el Riyaan haasaa gaggeessitoota addunyaa maricha irratti hirmaataniif taasiseen dhibee fi beela naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Affaarii fi Tigraayitti mudateef gargaarsi hatattamaa akka taasifamu gaafateera. Akka Riyaanitti Itoophiyaan weerara koleeraa naannolee 8 keessatti namoota 41,000 qabe waliin wal'aansoo keessa jirti. Kana malees gifiraa fi busaan garmalee dabalaa jiraachuu himeera. Rakkoo beelaa jiru kana furuuf maallaqni gahaan kan hin jirre ta'uu eerameera. Maallaqa doolaara 187 barbaadamu keessaa kan argame 400 qofaa ta'uu ibsameera. Sababa kanaan lubbuun namoota hedduu balaadhaaf saaxilameera. Gaggeessitoonnii fi qaamoleen dhimmi ilaallatu piroojeektiilee dhaabbata nyaata addunyaatiif xiyyeeffannoo akka kennan gaafatameera. Marsaariitii dhaabbata fayyaa addunyaa fi Addis Istaandard wabeeffannee Dhaabbanni Waaliyaa Homs mana apaarsaamaa fi viillaa ijaarsaatti jiru gabaaf dhiyeessuun gurgurtaa manneenii gama dhaabbataa 2F Propertiin jalqabsiiseeti jira. Udii Musaa bal'inaa qaba. Qaama dhaabbata Sisaa Investimentii Guruupii keessaa tokko katee Waaliyaa Homs manneen appaartaamaa Ubuntu Deluxe fi manneen viillaa ajaambaa ijaarsisaa jiru gabaaf dhiyeesseeti jira. Hundeessaan dhaabbata Sisaa Investimentii Guruupii Bitooder Sisaa dhaabbanni isaanii dhaabbata kaampaaniilee obbolaa hedduu qabuu fi hojii investimentii garaagaraa irratti dhaabbata muuxannoo gahaa qabu ta'uu himaniitti jiru. Dhaabbanni keenya dhaabbanni Sisaa Business Group dhaabbata yeroo waggaa 30tti ta'uuf dhaabbata hojiiwwan garaagaraa irratti bobba'uun hojjechaa turedha. Sisaa Business Groupiin dhaabbata dhaabbilee hedduuf jalatti hammatee jiru yommuu ta'u, isaanis ammoo warshaa sibiilaa Waaliyaa, warshaa laastikii Waaliyaa, dhaabbata ijaarsa Horizon, Waaliyaa Koffii, warshaa halluu Waaliyaa fi Waaliyaa Homs dhaabbata of jalatti qabudha.
Guyyaa har'aa sirna eegalchiisa gurgurtaa manneen appaartaamaa Ubuntu Deluxe fi Villa Ajambaa kan dhaabbata Walia Homes hojjetame ifaan ifatti eegallee jirra. Komishinarri Komishinii Investimentii Finfinnee Komishinar Girmaa Seifuu sirna eegalchiisa manneenii kanarratti argamuudhaan gama isaaniitiin dubbii taasisanii turaniin dhaabbileen ijaarsaa hojii investimentii manneen jireenyaa irratti bobba'anii jiran manneen jireenyaa galii lammiiwwanii jiddu galeessa taasifate irratti bal'inaan hojjechuu akka qaban gorsaniiti jiru. Akkuma hundi keessan beektan Finfinneen magaalaa hanqina manneen jireenyaa lakkoofsaan miliyoona 1.5 olitti tilmaamamu mudatee jiruu fi magaalaa lammiiwwan isii hedduun mana jireenyaa barbaadani. Dhaabbileen hojii investimentii ijaarsa manneen irratti bobba'uun hojjechuu irratti argamtan manneen appaartaamaa fi viillaa qofa ijaaruurraa silaa gara hojii investimentii ijaarsa manneenitti ceetanii gaariidha. Gama kanaan carraa hedduutu jira. Mootummaan fedhii manneen jireenya lammiiwwanii sirnaan Finfinneetti guutuuf ijibbaata taasisaa turus waan fedhii lammiiwwan isaa guutuu hin danda'inii fi dhaabbileen dhuunfaa toora kanarratti investi akka godhaniif waamicha dhiyeessuudhaan carraas kenneera. Carraan kennamee waan jiruuf manneen gatii qaalii qofarratti investii godhuu osoo hin taane fedhii manneen jireenyaa lammiiwwanii guutuuf toora kanarratti hojjedhaa. Appaartaamaa fi viillaan dhaabbata Walia Homes kanneen gabaaf dhiyaatan kunniin ammoo gama dhaabbata 12 Propertietiin gurgurtaan isaa kan raawwatamu ta'uu isaa Itoophiyaatti bakka bu'aan dhaabbatichaa Iyyooel Tacaanee ibsaniiti jiru. Dhaabbanni keenya dhaabbanni 12 Properties bu'uura waliigaltee Walia Homes wajjin qabnuun hojii gorsa gatii bittaa fi gurgurtaa manneen appaartaamaa raawwachuu irraa jalqabee hamma gabaa Itoophiyaa keessatti qooda keenya ba'achuun carraa kana arganneerra. Akkuma jechaa ture dhaabbanni ijaarsaa gariin dhaabbata hojii isaaf gurguruu gaarii waan isa barbaachisuuf nutis dhaabbata gurgurtaa gaarii ta'uu keenyaan asitti argamneerra. Walia Homes appaartaamaa fi viillaa hedduu filatamaa ta'ee fi biyyattii keessatti hin baratamin appaartaamaa Ubuntu Deluxe fi manneen viillaa Ajambaa ijaarsisaa jirru gurgurtaa isaa ifatti jalqabsiisuun guyyaarraa gabaaf dhiyeessee jira. Gama dhaabbata keenya dhaabbata 12 Properties gurgurtaan isaa har'arraa jalqabuun ni raawwatama. Manneen appaartamaadhaa Ubuntu Deluxe fi manneen viillaa Ajambaa dhaabbata Walia Homesiin ijaaraman kunniin ammoo manneen jireenyaa sadarkaa isaanii eeggatan ta'uun isaatis ifoomeetti jira. Bokkaa cimaam United Arab Emirates keessatti roobin namootiin 18 lubbuu dhabaniitti jiru. Bokkaa jabaam seenaam United Arab Emirates keessatti galmaa hin beeku jedhameen Dubaay lolaan liqinfamteetti. Buufanni xiyyaaraa Dubaay yeroodhaaf xiyyaara qubsiisus ta'ee balaliidhaaf kaa'uu akka hin dandeenye uggurris kaayettii jira. Biyya gammoojjii jedhamu kanatti ji'oota muraasa darban bokkaa jabaan roobuun irra deddeebiidhaan dhagahamaas jira. Biyya galfi kan akka Ooman keessattis lolaa bokkaa cimaa uumuun namoota hedduu galaafachuunis gabaafameetii jira. Hoggantuun Maayinaamar duraanii Aangwaan Saansuuchiin sababa dhukkubaatiin mana hidhaa keessaa ba'uusee dhagahameetii jira. Waggoota kurnan lamaan Maayinaamar kan hoggantee Aangwaan kun waraanni biyyattii bara faranjoota 2021tti ukkaanfamtee hidhatti darbamtee akka turte ni yaadatama. Humnootiin juuntaa biyyattii sababa ho'a qaamaa Aangwaan Saansuuchii dabaleef mana hidhaa irraa baasuun akka hidhaa dhaabbii jala turtus ajajee kan ture. Hoggantuun duraanii Maayinaamar kun badhaasa Noobeelii nagaa dabalatee badhaasota akka Partition Model of Freedom fudhachuun ishee kan yaadatamudha. Mootummaan humna waraanaa juuntaa Maayinaamar erga hoggantuun beekamtuun kana butee duuballee aktiivistootiin sirna dimookiraasii deeggaran 4 ajjeesuun kan yaadatamudha. Haa ta'u malee Saansuuchiin eessatti akka jijjiirame hin beekamus jedhameetii jira. Dubartiin ganna 78 Saansuuchiin bara faranjoota 2021tti fonqolcha mootummaa irratti taasifameen erga mana hidhaa seentee amma carraa mana ishee keessatti hidhamus argatteetii jirti. Hoggantoonni addunyaa fi leelliftootiin sirna dimookiraasii Saansuuchiin akka hiikamtuuf irra deddeebiin gaafachaa akka turanis ni yaadatama. Televiziyoonii wal ifraati oduun galgala kanaaf qindeeffame kana fakkaatu. Qophiileen keenyaaf namoota fuudhaa wadhaa yeroo gaarii qabaadha.